mucayyoon asirratti argaa jirtan tun namni isiin wal quunnamtii saalaa wajjin hin goone hin jiru. Hojii isii hojjettu kanaan immoo mootummaan doolaara 500 kafalaaf akkamitti ka wajjin ilaalu ta'a. Seenaan kun asoosamaa miti yookaan durdurii miti. Seenaa dhugaati. Harka fuuni ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Baga gara jiru miidiyaa nagaan dhuftan yooyaa anaa dhufu isin hin jenna. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii keenyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan. Nuti Oromoon wal malee hin qabnu. Ormi nu jajjabeessuuf hin deemu nu balleessuuf deema malee laayik sheer sabskiraayib naaf godha. Egaa biyya keenyaa baanee baargama ceenee seenaa ajaa'ibaa dhugaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkasuma taatee biyya keenya keessatti hin ta'ama jettanii yaaddanii hin beekne. Taatee biyya keenyatti ta'ame harreen nama itti mana murtiitti dhiyaattee itti murtaa'ee gara mana sirreessaa seente. Seenaa dhugaa. Egaa seenaa kanneen lamaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Yeroo tokko siyaasa keessaa baanii wantoota addunyaa irra jirtus yoo waliif himan bareeda jedheetiin. Seenaan kunniin lamaan barnootas qaba nama bashannansiisas. Egaa seenaa kanneen lamaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenyaa. Ammas yuutuubii kana sabskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa nu wal jajjabeessa. Nuti Oromoon wal malee hin qabnu. Ormi nu jajjabeessuuf hin deemu nu balleessuuf deema malee walaa jajjabeessinu. Seenaan keenya jalqabaa akkana. Mucayyoon as irratti argaa jirtan tun Meegaan jedhamti. Meegaan daa'imummaa ishee irraa kaasee poolisii ta'uu fedhii guddaa qabdi. Akkasuma kaka'umsa guddaa qabdi. Hawwiin ishii fi fedhiin ishii milkaa'ee fi poolisii ta'uudhaaf gara leenjii waraanaa seenti. Osoo poolisii hin ta'in dura leenjisaa isii faana wal quunnamtii saalaa gooti. Leenjisaan ishee maqaan isaa Saajin Taay jedhama. Saajin Taay erga isii faana rafee jaalala dhugaatiin qabame. Saajin Taay erga wal quunnamtii saalaa isii faana godhee maal jedhaani? Ammallee yoo wal quunnamtii saalaa godhuu barbaadde ani siif jira Meegaan jedhaan. Amma ishee poolisii taatee jirti. Waan barbaaddu immoo argatte. Fedhii ishee daa'imummaa san milkooftee jirti. Erga poolisii taatee booda Saajin Taay ammas wal quunnamtii saalaa haa goonu jedhaan. Meegaan maal jettiini? Milkoofteertii miire? Fedhiisii baatee jirti. Jechuun waan daa'imummaa siisan argattee jirti. Meegaan poolisii hin barbaadu. Jechi eenyu Meegaan? Eenyudhaan? Saajin Taay. Saajin Taay istee hoogganaa waajjira ishii kan ta'e supparvaayizarichi wajjin jaalala eegalti. Eenyu Meegaan? Supparvaayizarichis maal jedhaani? Egaa Meegaan egaa wal jaalanne maaliif wal quunnamtii saalaa hin goonu? Jedhee gaafataan Meegaaniin. Maal jettee deebistii fiisiin? Hayyee wal quunnamtii saalaa hin goonu anaaf maal naa goota? Aangoo siif dabalu jedhaan. Supparvaayizarichi eenyu Meegaaniin. Maal jettii isiinis tole jettee fudhatti. Sana booda supparvaayizarichi wajjinis wal quunnamtii saalaa godhan. Akkuma argaa jirtan kana supparvaayizarichi kana. Akkuma supparvaayizarichi Meegaan wajjin wal quunnamtii saalaa godheen supparvaayizarichis jaalala Meegaaniin kufe jaalalaan qabame. Walitti dhufeenyi Meegaanii fi supparvaayizarichaa ji'a tokko oliif ture. Ji'a tokko kana keessatti walii barreessanii chaat walii godhanii uffata qullaa ishee baafatteetiin footoo itti ergitii jaalala jalqaban jaalalaan keessa deeman. Jaalalaan wal keessa deemu jalqabanii maal godhanii? Wal quunnamtii saalaa mana sireetiin alatti iddoo hojiititti raawwachuu jalqaban. Meegaanii fi supparvaayizarichi. Wal quunnamtii saalaa biiroo keessatti iddoo hojiititti. Bokkuma ta'etti wal quunnamtii saalaa godhan. Wal quunnamtii saalaa yoo godhan kana supparvaayizarichi maal godhaani? Footoo fa'aa kaasaanii, viidiyoo fa'aa waraabaa sa'aatii akkas gootisanitti isin no Footoo nagaasiin footoo amma kaasee dallati jettiin. Supparvaayizarichi tole nan dallata jedheeni sobee footoo akkasumatti dhiisaa jechuudha. Viidiyoo kaafatee waraabbatee akkasumatti ka'a. Guyyaa tokko osoo mana siree ciisanii wal quunnamtii saalaa godhanii supparvaayizarichi viidiyoodhaan waraabe. Meegaaniin osoo wal quunnamtii saalaa godhanii. Sana booda viidiyoo saniin argiti maaliif viidiyoo keenya kaasta maaliif footoo na kaasta jettee lolti.
Meegaan. Hayyee kana booda viidiyoo sin kaasu yookaan footoo sin kaasu kiloo kanas dallate. Jedhee ammallee sobaan. Garuu inni hin dallata jedha malee viidiyoo kana hin dallatu. Sana booda maal godhaanii supervaayizarichi Meegaaniin viidiyoo waraabesan footoo kaasisan hiriyoota isaa hundaaf erga. Hiriyoonni isaa hundi isaaniitiyyuu poolisiidha. Hiriyoota isaa keessaa tokko eenyudha beektu? Saajin Taay. Kan biraa eenyudha beektu? Hoogganaa waliigalaa kan ta'e, hoogganaa waajirichaa waliigalaa kan ta'e chiifiidha. Kan footoon kun bira gahe. Chiifichis footoo kanaa fi viidiyoo kana argee jira. Waan isin ajaa'ibu garuu wantoonni kunniin hundi raawwatamee wantoota kana hunda argee Saajin Taay ammallee abdii hin kutanne. Maal jedhaanii Meegaanii? Meegaan ammallee ana wajjin wal quunnamtii saalaa yoo godhuu barbaadde siif jira. Jedhaan. Deebiin ishee hoo maal? Asii wajjin wal quunnamtii saalaa hin godhu. Jettiin. Akkas haa jettu malee Meegaan ammas wal quunnamtii saalaa hiriyoota Taay wajjin hundi wajjin raawwatti. Garuu isa hin diddi. Garuu namni akkasiin jiraa? Akka malee nama jibbisiisti. Qaama seeraa taate. Meegaan iddoo hojii hin dhaqxe. Sana booda iddoo hojiitii baanaan mana dhugaatii hin dhaqxe. Mana dhugaatiitti hamma funyaan ishii dhuddee achumatti algaa qabatti nama argaa jirtan kana wajjin achumatti rafti. Namni argaa jirtan kunis poolisii miseensa waajira isaaniiti. Kunis kan biraati. Ammas achumatti bakka dhugdee sanitti nama duraa saniin alatti nama Saajin Shaal jedhamu wajjin rafti. Algaa biraatti. Kilaasitti jechuudha. Kana bira sirraatti xinnoo ittee Saajin Shaal bira deemtee rafti. Maal nama moo ishiin hamma jettu si geessisa. Waan isin ajaa'ibu beektu Saajin Taay ammas abdii hin kutan. Maal jedhaani? Meegaan ammas yoo na faana rafuu barbaade hin jira. Jedhaan. Meegaan garuu gonkumaa gara Saajin Taay deebi'uu hin barbaaddu. Maaliif beektu? Namoonni isiin wajjin ooltu namoota isarra aangoo qaban waan ta'eef. Isa arguyyuu hin barbaaddu. Namoonni isii wajjin ooltu namoota isarra aangoo qaban, hooggantoota guguddoo fa'aan. Isheenis hooggansa isaa olii taateerti waan ta'eef. Meegaan iddoo hojiitti baanaan hojiin ishii eessaa? Mana dhugaatiiti. Inumaayyuu amma hamma qaama ishii qullaa baatee sirbu. Mana dhugaatiitti qaama ishii qullaa hin taatii isaan fidanii biiraa afaan ishiinitti naqaa. Ergaa hamma dhuganii booda gara mana algaa dabareedhaan ishii faana ciisu. Waan ajaa'ibaa. Wanti an isinitti hin himne kan isin biratti gaafii ta'ee jiru. Meegaan abbaa warraa qabdi. Abbaa warraa keessa bira darbeeyyuu ilmoo tokko qabdi. Iti ishee yaaddanii beektu? Garuu fayyaalessi abbaa warraa ishii wantoota isiin raawwattu kanneen hundayyuu hin beeku. Isaan ala raawwatti jechuun waan raawwattu kanneen. Maa abbaa warraa ishee wal quunnamtii saalaa godhee hin danda'u moo jechuu dandeessu? Ani hin beeku. Waan isin ajaa'ibu Meegaan namni waliin ciifte yookaan wal quunnamtii saalaa goote osoo hin lakkaa'imin namni jaalalaan qabsiistee bifa jaalalaatiin wajjin jiraattu dhiira 7 abbaa warraa isheeti. Kan wal quunnamtii saalaa wajjin gootu adda baay'ee. Garuu gaafa tokko rakkoon uumame hoo maali? Saajin Taay inaaffaa humna olii inaafe. Sababni isaallee waan Meegaan hin jaalatuuf. Jaalala dhugaa jaalataan. Saajin Taay jechuun leenjisaa ishee gaafa ishee poolisii taatu leenjisaa isii jalqaba. Kan waajira san keessatti gizee jalqabaatiif ishee wajjin wal quunnamtii saalaa godhe. Kan gizee jalqabaatiif waajira san keessatti jaalala qabsiiste Saajin Taay. Inaafe humnaa olitti ta'e. Maal godhee? Qadharee deemee waajira
kantiibaa dhaqee kantiibaatti waan jiru hundaa itti hime. Waan waajjira san keessatti dalagamu hundaa itti hime. Saajin Taayii maal godhe garuu Saajin Taayii of bilisa godhe. Inni wantoota sanniin keessa hin jiru waajjira poolisii magaalattii san keessatti garuu wantoota kanatu raawwatamaa jedhee waan jiru hunda takka takkaan itti hime. Eenyutti? Kantiibaa magaalattiitti. Kantiibaan magaalattiitti waajjira poolisaa keessatti wantoonni akkanaa dalagama jedhee rifatee hordofuu eegale. Erga hordofee boodas wanni Saajin Taayii jedhe sun dhugaa ta'e. Meegaaliin hojiirraa ari'e jalqaba irratti. Ergasii maal godhee namoota ishii wajjin waajjira san keessatti wajjin ciise hojiirraa ari'e. Eenyu dabalatee chiificha hoogganaa guddicha innis wajjin ciisee jira. Ammas sakatta'amuun eegalame waajjira san. Inni ari'amee kan dhaqee kijjibe. Akka nama of bilisaatitti yeroo jalqabaatiif kan ishee wajjin waajjira san keessatti ciise Saajin Taayii innis qorannoo yeroo dheeraa booda Saajin Taayii hojiirra ari'ame. Nama 7 waajjira san keessatti hojiirra ari'ame. Poolisii 7 eenyu dabalatee hoogganaa guddicha chiificha dabalatee innis wajjin ciisee jira. Hayyee gochi kun biyyattii keessa faca'e. Hamma miidiyaaleen gurguddoon bifa oduutiin irraa dubbachuu uummanni haasa'uu eegale. Poolisii foggoruu eegalan uummanni haasa'an. Meegaanis adada waan kana dhageettus adada wantoonni miidiyaarra haasamu dhageettu aarii keessa seente. Aaruu jalqabde. Achi gaafa tokkaatee himannaa bante. Eenyutti himannaa bante beektu? Uummata magaalaa san keessa jiraatuu fi poolisoota isii faana wal quunnamtii saalaa godhan. Maal jettee himatti beektanii? Tokko. Ani fedha kootii ni miti. Aangoo si daballeedhani akka nama quunnamtii saalaa jara faana hojjan na godhan. Wanti kun immoo magaalaa san keessatti yakka. 2. Quunnamtii saalaa na godhaa jiranu osoo ani didu osoo ani hin barbaadin footoo viidiyoo na waraaban. Footoon immoo chiifichas bira ni jira. Osoo argu cal'ise. Supervaayizaricha biras ni jira. Osoo argu cal'ise. Hiriyoota Saajin Taayii hunda bira ni jira. Garuu osoo argan cal'isan. Qaama seeraa ta'anii osoo yakki raawwatamu fedhii isiitiin ala footoo osoo isii kaasan arganu cal'isuun isaanii biyya san keessatti yakka. 3. Osoo qaama seeraa ta'anii hoggansa irra jiranii ani isaan irraa osoo waa barachuu qabu osoo anuyyuu fedhii kootiin walqunnamtii saalaa isin faana godha jedheeni qaama seeraati waan ta'eef waa isaan irraa baradha waan ta'eef osoo diduu qabanii ana wajjin walqunnamtii saalaa godhan jettee himannaatti batte. Kun immoo qaama seeraa ta'anii seera cabsuunuu yakka biyya san keessatti. Maal godhanii xumura irratti osoo wanni kun mana murtiitti hin babal'atin qaamni seeraa akkasuma kantiibaan deebi'anii wajjin mari'atanii wanni kun yoo babal'ate addunyaa irra deeme nu salphisaa nu salphichiisa jedhanii maal godhanii isheedhaaf $500,000 kennanii fi akka himannaa kana addaan kuttu godhan. Badii eenyutu qabamee akka keessanitti. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya seenaa keenya jalqabaa kanumaan xumurree jira. Kan lammaffaa hoo osoo kan lammaffaa hin jedhin dura namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii keenyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan. Nuti wal malee hin qabnu. Ormi nu kuffisuuf deema malee nu jabeessuuf hin deemnu. Yoo nuti wal hin jabeessine ormi nu kuffisa. Nuti wal haa jabeessinu. Laayikii tuqaa, sheerii tuqaa, homaa wanti kafaltan hin jiru. Wal jajjabeessuu taati malee yeroo tokko siyaasa keessaa baanee wantoota akkanaa isinii dhiyeessina. Yeroo mara ta'uu baatus yeroo tokko. Egaa seenaa keenya lammaffaa
Seenaan keenya lammaffaa biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti raawwatame. Harreen gizee jalqabaatiif nama dhiittee mana murtiitti dhiyaattee itti murtaa'ee mana sirreessaa seente. Akkamitti? Guyyaan isaa guyyaa akkamsaati? Biyya keenya keessatti yeroo gabaa baadiyyaarraa uummanni hin dhufu. Kun farda qabatee, kun harree qabatee, sonna bakka baadiyyaarraa waa itti fe'anii, midhaan itti fe'anii, goomman, raafuu itti fe'anii, wantoota garaagaraa itti fe'anii gara magaalaatti deeman. Gara magaalaa yeroo deeman sanitti iddoo gabaa yookaan immoo daldalli itti gaggeeffamu sanitti harreen fardi bakka tokkotti hidha. Ka'ee baluutii hin beektu. Kuni ka'ee nuti wanni ati beektu hin jiru. Hundiyyuu mukni akkanatti hin dhaabataa muka sanarratti hidhan. Sana booda harreen takka baadiyyaarraa dhuftee harreen baay'ee wal fakkaatee tun ta'ee baluutii jechuu dandeessu. Harreen bakka tokkotti yoo tuulamte abbaa milikitii godhatee milikitii yookaan immoo fe'aarra fe'isaniin yookaan rara gubbaarraatiin yookaan haada isaatiin beeka. Malee harreen walii hin beekamtu. Kuni beekamaadha. Baadiyyaadhaa hin dhuftii bakka tokko hidhamte. Sana booda guyyaan gabaa kamsaati namichi osoo harree biraa cinaa isheetii hiikaa jiru harreen biraa namicha dhiittee achumatti osoo hospitaala iyyuu hin gahin du'e. Maal ta'a abbaan harree sanii hin bada. Hin dhabamu. Qaamni seeraa ol suqee harreen tun ta'ee nuti hundinuu hin beeknu. Sababni isaallee harree wal fakkaatee tun ta'ee nuti jechuu hin dandeessu. Abbaa achitti hidhallee hin beektu harree gabaa wal keessa jirti kun gara namaa wanni beekamu tokkollee hin jiru. Harreen ibshi gootee namicha dhiitti. Sana booda waa qaamni seeraa dhufee harreen ta'ee nuti hin dhaman abbaarra. Abbaanis bade. Sababni isaallee harreen dhiiteef kan hidhamu abbaadha waan ta'eef. Hanga ammaatti wanni beekame jiru dhimmi harree sanii. Namichi san ajjeetes wanni beekame hin jiru. So qaamni seeraa maal godhaa? Fuudhee deemee gara waajjira poolisii geesse. Erga gara waajjira poolisii geessee booda abbaa harree waan dhabaniif himannaa qorataa yakkaa himannaa eenyu irratti banee harree irratti bane. Harreen sun dhiitu ragaa irraa argate waan ta'eef nama ragaa irraa argate harree sun dhiitu harree san nama dhasan dhiitee ajjeesu ragaa eenyurraa argate harree kanarraa argate nama irratti hin argate. Abbaa harree sanis hin argate. So maal godhee mana murtiitiif harree dhiyeesse. Qorataa yakkaa wanni inni carraa inni qabu qabiraan jiru. Harree waan jedhu namoonni baay'een gara hin taane na fudhatinaa harree wayiin jirti. Ka amma hidhamtee seera harka jirtu jechuudha. Gara sinna fudhatina ani harree san jedhaan jiru harree dhugaadhaan. Maal godhanii fuudhee deemee mana murtii dhiyeesse qorataa yakkaa. Mana murtii yoo dhiyeessu harreedha. Abbaan seeraas waan godhu hin qabu. Ragaan irratti kan dhufellee harree irratti. Harreen abbaa qabdi hin qabdu. So fuudhee deemee harree maal itti murteessanii? Harree ragaan irratti dhiyaatee erga sanii dhaddacha lammaffaa irratti eega ragaan dhiyaatee booda dhaddacha lammaffaa irratti umurii irratti murtaa'e. Abbaa murtiitiin. Abbaan alangaas wanni irra argate hin jiru ragaa. Abbaa murtii ragaan kan irratti dhufe harree sanarratti malee namni abbaan harree sanii dhabamee jira. Kanaafuu murtii eenyurra dabarse abbaan murtii harree sanarra dabarte murtii umurii guutuu. Sana booda harreenis erga itti murtaa'e booda eessa seentee mana sirreessaa seente. Seenaan kun seenaa dhugaati. Harree sun eessa jirti beektanii? Ofii kiyyaa ijaan arge harree sana. Ishee hin argine garuu isheen duutee ilmaan ishee arge. Mana sirreessaa keessatti hortee ilmaan argattee achuma keessatti manni sirreessaa kormaa bitaa irratti bite waan ta'eef achuma keessatti ilmaan hortee ishiin agarree ilmaan ishee argee akkasiin natti himate. Seenaan kun seenaa dhugaati. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenyaarraa waa hedduu akka baratan akkasuma akka bashannantan abdii qaba. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa ta'an sabskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii keenya akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan nuti yoo wal hin jajjabeessini
Ormi nun jajjabeessu ni diiga malee. Nuti waliif wal jajjabeessuu qabna. Nuti walaa jajjabeessinu. Yoo nuti wal jajjabeessinee wal qabanne eenyuyyuu nu balleessuu hin danda'u. Eenyuyyuu nu hin danda'u. Ormi garuu nu jajjabeessitanii hin yaadina. Ormi nu diiga malee nun jajjabeessu. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Namoonni YouTube kana haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube keenya akka taatan akkasuma like share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan qophii keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa.